Guyyarraa jeefama manneen guutanii manneen barnoonni jiru namni mana barnoota keessatti hidhaa jira. Guddaan isaanii shayini isaanii nafne namni hin jiru. Hartummaa kanaas guyyuu lollitti banama. Nama eega keessaa dhumaa jira. Nuyi maal beekne ijoolleen teenya ta'olloo hedduun gargaaraa turan gaafa OMN godhaa ture sun. Nu bira tartee maal wanni yeroo ijoollee sana beeynu waan qaban kanarraa uummanni sun akka iftiisuuf akka jabaachuuf gargaaraa turan. Iyyaasuu fa'aa wajjin dalgaa turre. Rabbi ta'aa raaramu. Arra garuu hawaasa ifii tinni soosoo ta'in qawwee walii bitteetti wal fitti ijoolleen tun gosa gosa qeeqee ijaaramtee jechuudha. Namni akkamitti sirka keessaa ba'e dalagatee aayyoo haabboo isaa gargaaru bar sirka keessaa ka dhiibamee cafaqamee ba'e ilma sirkaa waan ta'eef Oromoo waan ta'eef. Hartummaa furseetitti kan namni isaa aayyoo haabboon isaa amata gadaa dhuman waan inni goofaree ol filateefi miti. Waan Oromoo ta'aniifi. Aayyoo haabboon isaanii sa'a gurguratanii sa'a elmatan gurguratanii sangaa ittiin qotatan gurguranii karraa dallaa kafalanii isa erganiif ni waa godhaaf yoo xiqqaate lubbuu baraare yoo rabbi immoo isaa dabarse ganda isaatii fi maatii isaa gargaara janiiti. Ijoollee akkanaa kana achi baasanii walirra duulchisanii deemaa jiran jechuudha. Kun akeekni isaa akka weetan ijoolleen biyyoota arabaatuun qabsoo Oromoo hangammaa godhame keessatti shoora guddaa taphatan. Ijoollee barra yoo dhaggeeffataa jiraattan biyyoota arabaa isinarra itti baxaanummaa agarsiiftan tana abboonni keenya 1960moota 70moota keessa lubbuu qofa baraarsanii achi hin dhayine sheekonni keenya ulamaa'in keenya qabsootiin isan achi galanii hoggaa achitti qooyyaan walirra dhaabataniiti akka mansalaalaatti ka Jabuutii taa'u Yamanis ceesa ka Yaman taa'u isarra galtee nama tokkoon mana tokko keessa nam 30-40 galaa turan gaafa dhawra Torontoo jiru. Warra akka Shemara Shaaffaan sheekonni Baalee sheekonni Walloo kuni qabsoo bilisummaa Oromoo arra namuu itti abbaa ta'uudhaaf deemu kana sheekota kana waan isaan godhan osoo ifiin nyaatin kadhachaa wal jaalachaa osoo waliin beekin akka isin barqubeedhaan barataniiti faaruu Oromiyaadhaaf faarfattaniiti bilisummaa isaan fidan jijjiirama isaan fidan keessatti asuuftan. Arra garuu warri kana gootaniif waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kan ammoo warri godhu warra dhiifama walii dabarru miti. Warri waan kana godhaa jiru mootummaa keessaa kottu dhuunfaadhaan kottu falli isaa maali ka jiru boodaan itti deebi'a. Full force deemaa jirra. Akkuma agartan kana iyyaa jira gariin. Ka biyya faranjii jirus qoosaatti hin fudhatina. Yakki laayivii bahanii nama jeesan kun yakka shororkeessummaadhaati. Is an extreme brutality. Namni German taa'e, English taa'e, Canada taa'e, America taa'e waan kana keessatti hirmaatu biyya fiitiif farra. Kana warri community illee of eeggannoo godha. Biyyoota lixaa keessatti ilaalcha farra baqataa anti-immigrant sentiment bal'aa dhufaa jira. Faranjiin sababa barbaadu jirtu walitti qabdee bikka irraa dhufsanii isin gannaquudhaaf. Gaafa amalli kun keessaa mul'ataa dhufe yoolaaf excuse osoo hawaasa keenya hunda walitti qabanii argin baalagee akkanaa kana takka takka adda baafnee poolisa biyyoota jiranii wajjin wal taane immigreeshin biyyoota taanii wal taane gadi gurra. Lammiidhaate lammummaa Jarmaniin qaba lammummaa Kanaadaan qaba homaan ta'u you will see. Biyyoota faranjii keessa seerri jijjiiramaa dhufaa jira. Revocation of citizenship. Trump nama meeqa akka citizenship irraa fuudhanii beeytanii? Takka takkaan raasii guusinaa jechuun citizenship kee hidhamteet darbamtee cittoo qatta qeetti galte qeetti immoo waggaa galte nama si awwaalulee argattu. Arraba kiyya irraa rifeensa fuudha. Jookiin akkanaan jiraatu jechuudha. Uumaan hungoota maal yoo san qofaami. Waggaan nuti asiin duwidhaa bii deeggarraa biitii bartaa bii qofaa miti.
namni agajjeetu afira qaba eessa dayta bara ardummaa fursee galta baddeessa galta balballeetti galta bikka dayteetti si jala seenna jechuudha bikka dayteetti si jala seenna takka takkaan warra akkana warra kana takka takkaan listi isaanii qabna takka si dabalee waan na gammachiise waan na aarseetu isin himeti waan na gammachiise ijoollee kana takka takkaan saaxilee fakkeenya eegaran kalee maxxansee booda bilbila jijjiirataa turan ogguma isaan bilbila jijjiiratan naa dhufu akkasuma eenyurraa lafa beektaa dubrii isaa obboleettii isaa obboleessa isaa aayyoo isaa tokkorra aayyoo isaatiin bilbilee gurbaa kana keessaa nambisinii maqaa na nyaate kun maal si garsiisa ijoollee waslaattaan tun ganda fiitii miti maatii fiitu bakka bu'anii jechuudha they shameful qaaniidha jechuudha hawaasa isaaniitti jechuudha kanaaf maal goona jedhu waan ragayu isin himeetiin jira waan godhu deemu takkaa isaaniitiin Jawar galatoomi xiqqasho biyya arabaa kana tara hedduu waan deddeebi'eef muuxannoo qobooyitti irraa bakkoota rakkoo jiran sii kaasa yeroo amma namni akka asirratti haasa'u ijoolleen biyya arabaa kanatti yeroo hedduu akkanuma keessattuu waggoota sadii arfan kana akka malee wal miidhaa jiranii jaarsummaan dhimma taa'amaa walumaa deebi'an akka akkuma kaleessa haasayamee guyyaa sadi booda ajandaan kun qabbana'ee namni kun walitti hin dachaaneef akka kiriir ta'uuf ka dogoggora waan akkanatti seeni akka of qusatu yakkamaan akka seeraaf dhiyaatuu danda'u fakkeenyaaf amma Suudi Arabiyaa kana keessa rakkoo walumaa galatti jira bakkootiin ijoolleen keenya rakkoo walirraan geessan gosa sadiitti jira tokko warra akka riphee lolaa biyya keessaa kanatti hidhatee gaara jiru akkaafuu akka malee kana galee jira kana madararullee jira kaawalaati buusullee jira tokko gurmuun tokko huduudarra jira jechuudha dimbara Yamaniitii fi Suudii kana jidduu karaa gaara akka miskanniin gaarreen dimbaraa kanarra warri jiru jira shiftaan akka shiftaatitti ka abbaa rabbiin laaffiseef dabarsu ka abbaa mootu akka laalee fuulli dabbare azabu jira jechuudha tokko kana dimbara lammata naannoo amma karaa waadii kana karaa kamisiin gabbaanii karaa taslis kana karaa waadii kana ilaa birkaatti bakka miskiinni dalagaa itti eeggatu jira akka kaayidaa magaacaa biyya keenyaa sanii mahaxxaa waan jedhamu jira mahaxxaa kana keessatti kanarra dhaabatee ka dalagaa dhufu achitti bu'aa ka dalagaa barbaadu achi dhaqaa durriyyeen mazraa keessa ciisetiniin dhokatee gizee kara deeman kun dhufu achitti qabee miskiina kana haga mobaayilaan bahutti isaaf amma inumaayyuu silkima isaa irraa fuudhanii silkima isaatiin laayivii dabarsaa nama tumuu ajjeesuu dararuu eegala inni shiftaan lammaffaa shiftaan kuni waan shugguxii xixiqqoo fi saanjaa qaba warri maaxxarraa kunniin waadii dawaasir kamisirraa gadi waadii dawaasirraa haga birkaatti warri jiru kun warra saanja fi haga shugguxii xixiqqootti qabu warri guyyaa rafaa olee halkan yoo fedhe bakka miskiinni dalagatutti dhaqee akka biyyatti shiftaan nama godhu kanatti miskiina guyyaa re'ee jala deemaa oole kana irribaa kaasee ruuza bilcheessisiisa waan inni fudhate saama mobaayila mallaqa irraa fudhatee fattashee nyaata goosiifatee tumee biraa deema inni sadaffaan mootu warra mana taa'ee mukayyafa jala taa'ee bakka dalagaa isaa taa'ee warra eebaluu qabaa fida fakkeenyaaf amma anaaf Hamzaa yoo wallolle deeggaraa kiyya fakkaatee yookiin deeggaraa Hamzaa fakkaatee Hamzaa keenya tuqee qabii fidi aslii keenya tuqee qabii fidi yookiin arsii arrabsee warra eebaluu qabii fidi warra eebaluu arrabsee warra eebaluu qabii fidi jedhee warra iyyeetiin lafa balleessee miskiina wal tumsiisu gochoonni suukaneessan yakki suukaneessan kun gocha kana karaa kana sadiin raawwatamu wantoonni sadiin kun akkamitti step by stepin tarkaanfiin irratti fudhataa godhime ayyana to laal maddi furmaanni waan kana isin harka jira ummata keenya harka ummata biyya Suudii jirtanii fi ummata Oromiyaa jirtan ijoolleen waan kana godhan kun hedduun isaanii warra seera ala takka bosona jiru takka bakka adda addaa jiru. Seeraan qaban. Gaafa isaan waan akkana godhan
bakka isaan jiraatanii bilbiluma isaanii qofa naa ergaa. Naggurra qabsiisee buusisa. Wali galee ijoollee baalagee akkanaan harka irra hin qabina. Maaliif amma tokko tokko deeggaraa keetii barnaan jedhan si faarsoo ture. I don't care maaliif ilmoo haadhatiyyaan taane. Miskiina ajjeefnaan miskiina nyaatee gara hin qabne ka dheebuudhaan kokkeessaa goggoyte. Miidhaa irraan beeksifnaan maaliif gudeeda tokko wajjin hin dhalanne. Kun diina bineensa kun. Maaliif inni tokko miskiina zollomu jira. Lama namummaa fi oromummaa teenya nurra busheessu jira. Ankalee mataan shirna jechuu kaate viidiyoo san hunda laalee. Maaliif ani wanni jedhin jira beektaa maqaamni kiyya naasuun qabu amata kudha meeqaan waan mana laalu jiraami. Garaa Joosaffaa Baambar ijoollee cafaqaatiin na dhageessisuu turani. Argeetiin jira rakkoo meeqa jechuun viidiyoon na biraan dhufne hin jiru. Ta'ammaa garuu is beyond kun immoo itti yaadamee godhamaa jira Oromoo. Wanni amma godhamaa jiru kun ijoollee rakkoo keessa dabarte ijoollee sammuu hirjettetti fayyadamaniiti Oromummaan Oromootti akka hadhooytu. Akkuma gartan alaabaa fa'aa fannifataniiti. Alaabaa fa'aa fannifataniiti. Bishaan isaan irra caarii dhufan kana bar jaarraa abbaa gadaa fa'aan achi hafuu osoo danda'an bishaan sana osoo deeman bubbeen buutaa harka Somaalii isaan buufte. Ifiifi miti. Jaarraan ilma fiudaala guddaati yeroo sana qobeetanitti nama sadoo kana hin jiraachuu danda'u. Biyya Arabaa isaan itti taphatanitti namni mana godhan kana isiniif jecha kan waan kana godhe san ka abboonni keenya jaaran san akka namni jibbu. Namni gosummaasaa, sabummaasaa, namummaasaa akka jibbu irratti dalagamu jira. Kan akkamitti irraa aanna kayyatteef furmaanni tokko warri biyya Arabaa jirtan ijoollee akkana tan ni beektan. Nama hin beeku biyya san. Maqaan maatii jettu kana qabachuu na dhiba. Tokko naannoo isaan jiran san nu ergaa. Waggaa isaan waan san godhan keessattuu gaafa isaan laayii dhufan. Lama bilbila isaanii nu ergaa. Maaliifin tokko tokko laafaadha bara amma warra biyyoota Arabaa kanaan walitti haxaanii si dhabamsiisuun laafaadha. Baay'ee ijoolleen bosona keessa jirtanii xiqqoo qabu qabanneeti uumaan taanu jettan kuni akka dur makiinaan isin ari'an. Nana geessanii gurra sirriin dhageeffadha. Akka dur makiinaan isin ari'an. Gaafa asliin faan achi dhaqan makiinaan ari'uu danda'an ta'a. Amma duroominaan dhukkee isin irraa kaasan. Ammaa wanni gaafachaa hin turre isaan keessaa ammaa tokko wanni harka irra qabanii maal beektaa? Uummata Oromoo uummata Itoophiyaa kanaatu nuti dallanaaf malee akka isaan badii walirra dalaganiif yakka isaan achi keessa dalaganiif. Bara manni qaanonni amma warma suudii ka amma dura ijoollee waa itti murtaa'e mana hidhaa jirtu nu baasaan jala ajjeesinaa innee kadhataa turre saniini amma immoo wanjalanyaan nurraa qabaa jechaa jirra. Bara waan hin taane nu dhufee jiran. Kaanii maal jinsees waggaa meeqonni jechaa ni turre. Yaaboo ofii godhaa fi namoota nu jalaan ajjeesinaa jechaa kadhachaa turre. Yaaboo maal jechaa ni jirra. Aboo jarri keenya achi dhaqasuun wal ajjeesaa jira wanjala warra hojjetaa jira. Nu adabaa jechaa ni jirra. Barkaalee sitti illee jarri kee diraga dalagaa jarri wal ajjeesaa lammii keenya ajjeesaa biyya keenya balleessaa jiran nu jechaa jiran. Akkam takka kanuma qaanessu eegaa rabbii jaati. Kanaaf tokko isin warri alaa jirtan biyya san jirtan bilbila isaanii bakka isaan galan qe'ee isaanii mana isaan galan nin beekan Oromoo ta'e jedhu nin beekan namni tokko kophaa jiraachuu hin danda'u biyya tamii keessattuu waliin jiraattan. Gaddaafaan akkasitti hin dhufne. Gaafa namni fagoo tokkomee isin bira dhufan nama mana san jiru hunda guuranii deemanii beeka. Yoo immoo ifirraa himtan tokko furmaata kan warri biyyaa hoo ijoollee deemtota gorfadhaa. Ijoollee deemtota gorfadhaa. Yoo isaan baditti galan gosa tiyya qe'ee tiyya dubrii kiyya ilma kiyya jeenaatii nutti hima qaama dhimma ilaallatu wajjin adaba qabsiifna jechuudha. Kanumaan jaa namoonni biraa dubbatanii manguddoo fi shekkotaas argaman hin jiruuf. Baadee qeerroo jajjabee fa'aa silkii argachuu hin dandeenye ijoolleen dhalootan walloo ta'e dhimmi irraa dubbataa jirru dhimmuma
waloo matii dhimmuma oromummaati akka carraammoo namni akka daawwititti keessatti uf laaluu barbaadaa tara amma nama guddarraa eegalla ka sheerriyaadhiif kennina hangafa yookiin sheekonni walii kenna akkasii aljaloo jiraatan ijoolleen kenna ka walloo lakkoofsa tokko barreessaa yookiin immoo inboxii naa godhaa Rumana dura dhufe kenna asli laa guddaa jettanii jala hagan dabsinaati rakkinni jiru inshallah haga dabdee walamaan isinumaa Ali wallooti fi qeerroo jajjabeen yoo jiraatan yookiin namoonni birallee yoo jiraatan lakkoofsa tokko barreessaa ijoollee walloo. Jazakumullahu Dr. Nuruddin Sulele galcha aslimi nagalcha galatoomaa jedha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh hundi keessaan ilma sabaa daa'ima abbaa manguddoo fi haawwota hunda rabbisi godhe Jawaar baga rabbisi jiraachisee hadhaan si ga'e bu'ii bahii mara bira rabbi baga si dabarseedha durseet sagantaa hadhaa kana qopheessuudhaan galatoomaa isiniin jedha wanni taateen amma taatee jidduu ilmaanuma teenna haa jennu maal goonaree kalee sanurraa baate kalee walirraa baane yeroo dheeraa asirratti akka garagaraatiin dubbataa turre akka garagaraatiin illee hasaa turre yoo xiqqoo furmaata argate jennu dabree dhufe waan isin ibsitan caalaa wanni an ibsin jiru badiin godhamaaru badiin jiru garuma furmaataatitti deebanii furmaanni kun eessaan argamaa gara furmaataatitti deebuu qofa an akka kiyyatti wanni jedhu tana dura jaarsummaallee dubbanneerra tana dura gama amma silaa keessa namni miidhame jedhan gama ilmaan teenna arsiitiif gama ilmaan teenna walloo jidduullee teenne ittillee milkoofnee salphannee illee biraa kaanee irra akka sheekkotii atittillee walii kenninee ate baluun fidi jennee odoo azirraate aboo yaahiyaan silaa hin jira asliin nu bira jira hanga taate tokko ufi jibbaannee halkan dheeraa bullee irra tana durallee ammallee deebee wanni kun deebe wamataanudhan gaafas keessaanis walga'ii qabannee manguddoota biyya san keessa jiraniif sheekkolee waliinillee garee ijaarree sheekkolee fi manguddoota biyya san jiranii wallollee namni ijoollee tana ummatatti gadi dhiise isinii mootummatti iyyachoo diddanii usuu mootummatti iyyattanii silaa bakka tokko geessaa jennaan namni tokko namuma sheekaa keessaa jaarsallee sheekallee ijoollee tana dabarsinee kennuu qabna jennaan nama san marsan bariisaa san eentu marsi Oromoo ka du'aaru eenyu ilmaan Oromooti ka badii kana hojjetaaru ilmaan Oromooti ammas rakkoon kun akka kiyyatti qaamni sadi rakkoo kana dhaabuu hin danda'a abbammaan fedhe shiftaa fedhe haa ta'u bosona fedhetti haa galu massaaraa fedhe haa qabatu eessallee haa jiraatu namni maatii irraa ba'e qaba warra irraa ba'e qaba uduu isa tuqanii warri sun hin cadhisu isan nama tuqaaraaf cadhisaniiran malee adda akkuma ilmaan miskiinaa tuqaaran kana odoo namoota biroo tuqanii jiraatanii haatini abbaan isaanii nagaan biyya san keessatti hin jiraatan namni waliin dhiisu deemee hin beektan ummanni keenya ka Oromoo irra baay'inaan seera caalaa gosaan bulaa tureera gosaan bulallee gosaan wal kabajaa tureerallee wanna kanaan walii kaanaan cinni kun ammoo cita badaa ta'aa deemte wanni sun siyaasa of keessaa qabaatte ergama biraa of keessaa qabaatte kana hunda ijoollimmaan haada kuttee maraatte waan nama dhibu yeroo awwalaa wanni kun taate dunnuu taate jenne yeroo lammataa ijoollimmaan maraatte jenne sadaffaan ammoo waan biraati takka nyaachoon akka lama nyaachoon akka gooruu muluu na jalaa fixe itti na argaa jedhe jedhan gowwaan bineessaan hoolaa waan qabu muluu inni fixe jennaan yeroo takka dogongoruun hin jira yeroo takka eenyu jechuun hin jira amman karama gabaabatti ilmaan tana tasirreessuu danda'u abboota isaaniiti isa lammaffaa obboleeyyan keenya akkuma reef obboleessi keenya Jawaar jedhan biyya Saa'udii kana keessatti imaaraa tokkorra yoo xiqqaate ajnabii nama 40-50 gala kophaa ofii galee hin danda'u eessatti illee quba ol qabaata namni quba ol hin qabne hin jiru dhugama oromummaa yoo garaa isa nyaate namummaa yoo garaa isa nyaate ilmi namaa akkamitti ilma namaatitti jaba qeerroye aliin dhufee jira galchi ali lakkoofsa takka takka Ali wallo nama jedhu galchi qeerroye dubbadhaabsa
waan yoo qaraanu gurra qabanna yoo qaraasifnu afaan qabanna saalfanneeti banii luuxii banii akkanaa jenneeti ilmaan nurraa baate irraa ammoo waan akkasii fidanii miidiyaa gubbatti waan banii luuxii caalu bakka sayyoo barbaree kaan waan banii luuxii caalu ummata afotti yoo muka keessa kaan sanuu miidiyaa irratti fidanii mee haa ta'u badii godhaniimi maraataniimi namummaa baaniimi namni waan hin godhu jedhaniimi miidiyaa irra fiduun kun maal akka ta'e na dhibena bu'aa inni argamu wama asirraa argatamu ka'ammoo walumaa galatti hawaasnummaan Oromoo kun nagaan argatiniif badiin guddaa wanni guddaa wayi duubaan hojjetameeru kan na dhibana garuu wallahu a'lam keetti fuudhutti dheeressin waa'ee keetii fi waa'ee Ahmadillee keessa nu bayi kitaaba bittansan dubbiftanii achirraa ka'ii dubbadhu. Duraan dursee manni Oromoo hawaasni bal'aan asitti argamtan hundi keessanuu galatooma akkasuma immoo abbaan Oromoo fi Oromiyaa jawwee baga walitti deebinee wal agarree karaa gaafii asirratti hoggoon deebi'u kitaaba dubbiftanii bakka takka irraa guutuutti hin finne xuxxuulee jirra. Yeroo san keessatti namni asitti Niizerlaanditti jalqaba irraatti bitee carraa naa kennaniiti haa galatoomanii koominiitiin asiitis kun deebiin taana na fakkaatti fuula keessa wallaaluun jirtu girgiri jira sanii fi karaa yaada kiyyattiin deebi'a gaafis nan qabaa jawweedhaaf jechuudha. Gaafiin tiyya tokkoffaanii akkana jetti jawwee wanni jirtu yeroo mara ka'umsi waan kana yeroo Oromiyaa keessatti rakkoo mudateedha. Rakkoo hawaasa Oromoo buqqisuu gaafa nuti ajandaa kana godhanna jennu ajandaan kun dhufa waan kan akkamiin laaltee bakka tana qabxii sanaa qabadhu inni lammaffaa immoo uummanni waan akkanaa kana walirra laawwatu Arsis ta'ee Hararges ta'ee bakka bu'u hundi isaanii yeroo hedduu warroota si balaaleffatanii si arrabsanidha. Kaayyoon isaanii guddoon akkana fakkaatutti warroonni biyyattuu yoo gallee mootummaanuu ramadee fi Jawaar arrabsaa jeeni ramadamaa jira nuti yoo waan feenes balleessine biyyattii yoo galle uumaan godhu waan kana akkamitti bakka tana deebiin ta'e akkamiin laaltaa warroonni kun irra guddaan dhibbumaan dhibbatti warra si arrabsu dalagaa godhatanii jechuudha warroonni waan kana raawwatan hundi isaanii. Sodaan isaaniif keessatti illee hin qabne biyyattis yoo galle waan takka waan Jawaaris nu godhu sun jiru waan hawaasattis fiduu hin jiru tak qabxiin lama tana qabxiin itti aantu reefu tuyitee turte afooshaa waa'ee afooshaa jechuudha. Afooshaan Awurooppaa uummata kan qabdu sun naabbee keessa jira. Keessafuu afooshaa dhiiraa caalaa taa shamara Ameerikaa tana teessee joollee tana duuban warra waa godhu kana gartee itti kafantee fandii itti baaftu jira. Afooshaan takka dhuguma aadaa ofii leelisuuf jaaramtee jira ta walawwaallatu. Takka immoo tanuma keessa tanuma joollee tanaa jaaramtee jira jechuudha. Dhibbaan dhibbatti ni beekta ragaan takka sitti dhufa jeetii yaada. Kanaa wal qabe. Kana keessatti kan sirriitti akka raanaa ibsitu barbaadu yoo galleellee deeggaraa mootummaati waan mootummaa deeggaruuf jedhanii mootummaa jalatti dhufachuun kun maal fakkaataa yaada ja'uun ibsachuu barbaada. Yaadni kiyya kana haafe gaara duras dubbatanii galatoomaa deebinee wal arguu kiyyaaf. Tuttuqxaa takka alii kenneetiniin jirra abduu seefaa aboonetti aansina. Alii walloo dubbadhu hin dheeresi. Ali. Okay, ye sula chala ulnabutte natti tola chala fi injiru sagaleen kiyya chala yookaan maama shurrubbee jabbiinu dhufaa jiru. Keessaa'u annama gartee na beekta asli annama gandummaa yookaan waan amma ajandaa deemu kana keessaa illee harka qabumme jalqabarraa kaasee hanga yoonaa kanatti illeedha. Gaafa duraatillee suumaa wajjiniin akka wanni kun dhaabbatu hedduu yaalii godhaa turre. Namoota tokko wajjiniin illee hedduu gurubbii taanee karaa waassaappiitiin illee hedduu akka wanni kun dhaabbatu jalqabu warraa hedduu yaalii godhaa turre. Wanni suni wal nuuf hin qabne haa ta'uti akkuma ta'eefuu dhaabbatee qabbanaa jennee turre nutti tolee turre alhamdulillah jennee turre amma immoo bifa addaatiin nutti deebi'ee. Wanni amma deebi'aa jiru kun ka'eetti taate yaa Caalaa Hussein akkasuma Maamad Shurrubbee lakkoofsa isaa barbaadaa ture yoo ganam dubbadhu. Caalaa Abaabuu darbadhu yaa. Amma wanni kun ka'eessi sa'aatii eessaa dhufte Baalageen bakka hunda jirti. Baalageen Walloo keessallee ni jirti, Arsii keessallee ni jirti ni beekna. Garuu ka'eessi waan kanaa yeroo mara Oromoo kutaa hundaatti fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa kana keessatti Oromoo kamtu baay'ata?
Arsii, Walloo, Jimmaa, Harargeedha. Ummata kana hundatti kamtu yeroo hunda quba laatee kamtu yeroo hundatti bu'aa jira waan jedhamu kana waliin beekna. Maqaa kutaa kamii dhaate? Ani amma Arsii yookaan Walloon jedhu. Sababi isaa Arsii fi Walloon ummata nagaati hawaasa kabajamaa fi jaalatamaadha. Hin jaaladhallee. Garuu maqaa kutaa kanaa dhaate loogoo kutaa kanaatiin ummata Arsii jedhamuun maqaa Arsii waammataniiti keessaa naannoo waadii dawaasiritti namoota dhibbaan lakkaaman dalagaa araba jala dalagatan dhiisanii dalagaan isaanii xiyyeeffannoon isaanii miskiina achitti baatii 2 baatii 3 dalagatee achi bu'u nama mushaararraa achitti bu'u mahaxxaa akkana irratti waan jedhamuun achi wal ijaaranii yeroo hunda ijoollee Jimmaa waan hin taane rangaan Harargee waan taane rangaa Walloo waan taane rangaa yeroo hedduu wanni kun diddeebi'a. Wanni kun maaliif nurraan dhaabbate hin dhaabbanne nurraa qabadhaallee jedhamee iyyamee akka beektu gaa walumaan durarraa qabeeti wanni kun maaliif hin dhaabbanne ammallee wanni kun furmaatii yoo karaa kamiin argama araaramaan guddummaatiinis akka feemisummaa sagaleen dhageettii argatamu tokkoonis jedhamee hedduu wajjinillee waan kana itti buunee irra duraan waggaa 3 kana yoo yaadatta ta'e wanni kun hedduu nuti deebi'ee ammallee gaaffiin ijoollee Walloo fedhiin ijoollee Walloo waa tokko wanni ishiin barbaaddu wama tokko nagaa nun tuqinaa qofa waan biraatiin miti yeroon akkas jedhan akka gandummaan na fudhanne dhuguma jirtu nun tuqinaadha nuyi naman tuqnu yoo namni tokko tuqne namni tokko gabbee kan nu himatu ta'e itti gaafatamummaa abbaaf fedhee fudhachuu danda'a ilmi Walloo daa'imni waggaa xiqqaa waggaa 12 tokko itti gaafatamummaa fudhachuu waan danda'u akkasitti ofitti amantummaa qabdi. Yeroo hunda uummanni kun nutuqaa miskiina keenya saamanii miskiina keenya waraananii miskiina keenya caccabsanii namoota hedduu mana yaalaa jiru asli kan meediyaa kanarra gadi baasneen himne ajandaan gandummaa kun akka nutti hin kaane waan jennuuf ani kan hin beeku nama saditu mana yaalaa jira haga dandeenya keessaan gargaarree kan rabbi na beeku meediyaa irra hin baasnu jenne osoo ajandaan kun hin ka'in duratti wanni kun yeroo hedduu nu diddeebi'aa jira maali waa'ee gaazexaa akka nama yaa achi jiru tokkotti warra gamaa gamana rabshaa kana kaasan akkamitti gara seeratti dhiyeessuu danda'an maal irratti nu gargaaru? Yaa waan bareedaadha. Diyaaspooraan hin jiru diyaaspooraan isaan buush godhee yookaan ajandaa kanatti illee kakaasuuf kan ani biyya kutti ilmaan Walloo kanan baana. Furmaanni alitti argamu warroota adda dureedhaan waan kana kaasaa jiru seera akka mootummaatiinis ta'e TikTok kuni lookishiin qaba yoon gongoruu dhabe namni TikTok kana fayyadama jechuudha. Kaan bilbila cufachuu danda'a, masmarii cufachuu danda'a. Garuu TikTok kun lookishin illee qaba. Namni gartee karaa mootummaa qaama mootummaatiin TikTok kanaan lookishiniidhaan irra gahanii nama yakka kana dalagu yeroo hunda tokkoon mataa qabanii guuruu danda'a. Maa jechuudha seera jala oolchamuu danda'a. Yoo akkas godhame alii kiyya yaada keeti namoota baay'ee waan jala kanaa jiranii fi gabaabina yerootiif nuuf kolcha waan hafe yoo jiraate yeroo biraa akka carraa argattan abdii qabna. Kaasee waan bareeda. Ceesarratti maalis hin jee sababoota waan kana fidan keessaa tokko diragaati beeki. Itti guddanne paaltoo irraa kaafnee ni beeknan. Yoo if eeguu baatte yoo if hubachuu self awareness qabaachuu baannan rakkoo irratti uuma. Ijoolleen badii balleessitee feemas ta'a daballaan ijoolleen sunis badii itti fufti kabiraati isaa irraa laala. Nama ganda nama arrabsu nama ajjeesu miti dhagayaa jiran namni harkaan walitti dabru dura arrabaan walitti dabra akkasii miti amma dura waa'ee mootummaa waggaa osoo himu define defame destroy jenne the D's gosa takka naannoo takka fokkisanii xiqqeessanii arrabsanii akka diinaatti beeki viidiyoo hedduun argee akka fakkeenyaaf isin dhiyeessuu hin danda'a garuu uummas duratti godhuun barbaadu malee saayinsii isa duuba jirullee isin ibsuu hin danda'a akkamitti akka dubbiin ablee fi uleedhaan walitti mukaan wal ce'uu dura arrabarraa eegalti jechuudha. Warri hamaan warri caakka keessa wal jechuuni daar the end product warra macarrashaa irratti argamu fudhatu dubbiin hamtuun arrabarra jirti. Kanaaf ijoolleen TikTok keessatti beekamtii qabdan asirratti hirmaannaa qabdan hojiin teessanii asirra taate nama ganda namaa qe'ee namaa amantii namaa arrabsu irra hin dabrinaaf. Waslaattaan sooshalii yoo outcast goone xiqqeessine ifirraa dhiibne malee
Balageen ama amaru wajib beektani nama ama itti baran nama safuu cabse fakkeenyaaf nama haadha nama haleele ajjeese nama hosaadaltii ajjeese nama midhaan lafa ol biqilu jiru cire ama itti baraniiti ama kalluun ama ni ajaa'a gosaa fi ganda keessaa baasanii biyyaa baasan. Ijoollee waan akkanaa gootu tana deebitee fiddanii laal wanni manguddummaa kun rakkoon isaa asirratti kuni waan akkasitti laaftuutti dhumuu miti warra akkanaa kan ol hin deebisina maaliif nama kalee nama arrabsee nama xiqqeessee yoo deebiftanii ol baaftan inni sirraan baratu irraan hafu warri biraatis akka isaattan feemasii ta'a hedduu waan nama kaabjee kan nama hedduu irraa hin kalee dheengadda dhagee abaluu akkas godheeti feemas ta'e artis akkas godhi fooloon isaa kuma dhibba lama ga'e kuma dhibba sadii ga'e kana hedduu irraa feeguun barbaachisaadha ka wanti kun waa'ee wallo waa'ee arsii waa'ee shawaa waa'ee maaliitii miti dhiiroo kuni namoota baalagee fi namoota ergama qabutu waan kana godhaa jira. Nama Oromoo tana kutaa kutaatti adda qoqqoodee cicciruu barbaadu kana godhutti jira. Akka wallottis akka arsiittis akka maalittis itti gaafatamummaan fudhatina annaa isin gorsa. Baalageedhaaf itti gaafatamummaan fudhatina. Baalageen qe'ee hunda jirti. Namni jallataaf baalageen hanga feeta yoo gorsa fudhatu. Namni ergama diinaa qabu. Namni ergama uummata diiguudhaa qabu. Hamma feeta yoo gorstan. Bar ijoollee na keessa bar warra aayyoon isaa itti bilbiltee yaa gudeeti rabbii jii waan kan dhiyeessitee dadhabde namee qaa jira. Naa bilbilee kanatti himu jiran. Kanaaf akka wanni itti fuudhuu hin jeena. Akka wanni itti firraa saaxilla jira. Akka arsiititti baalagee arsii firraa saaxilla. Akka wallootitti baalagee walloo firraa saaxilla. Akka jimmaatitti baalagee gandee jimmaaf keessaa baafna. Ambar akka ni dhaabeen isitti hime. Baalagee ganda keessanii gandee ganda keessanii isintu firraa baasuu qaba. Namni tokko maqaa islaamaa qabatee kiristaana gaafa arrabse muslimni hunda dura muslima duuleef keessaa baasuu qaba. Namni tokko kiristaana keessa taa'ee yoo waaqeffataa tokko muslima tuqe warra kiristaana santuuf keessaa baasuu qaba. Akkasuma akkasii miti. Abaluuf itti gaafatamummaa fudhadha. Itti gaafatamummaan asirraa eegu ijoollee hundarraa eegu nama ganda keessanii nama qe'ee ganda hoggaan jiru biyyatti qofa osoo hin ta'in nama ganda keessan riyaad garuu yoo kawaan leballeessu taate saaxilaaf irra. Inti isinaa kun nama biyya keenyaati wanni akkasiin jiru balaa isinitti fida kuni. Sitti immoo ijoolleen akkanatti dhiiga nama ganda jechuun qeetti yoo deebitee nabsa gadaayii taati. Deebitee aayyoo fi jeefti. Ollaadha jeefti. Suma ijoolleen nama huutee nama tumaa mallaqa waljiftuun biyyatti yoo galte kanuma gooti. Kanumaan jaa gaggabaasuu waan galte jettee fi amma jawwee namoota ati poosti goote kanneen keessa warra Su'uudirraa qabamee biyya galu jira, simatamu jira, hoolaan re'een sangaan itti qalamu jira, bashannanu jira. Waan kana eega biyya namaatitti seera hin qabaanne silaa Itoophiyaatti illee matoo hayaanuu imma miskiina yuutuma waan bareeda irraa jecha maaliif biyyatti seera jalan oolle Itoophiyaa seerri hin jiru. Warri seerra jalan oollees ni jira dhugaadha. Garuu maafiyaan gurguddaan akka eebbisaa galaayitu bakka turoo kadhatee jira. The wheel of justice is slow but it moves forward. Maali goomman haqa suuta socho'a. Garuu numa dhaqa. Gaafa bulbuu eebbisaa galaayee faajaan ka burraayu nama keenya Rumah kita sana turun sen, hoga saat itu, marah kita balani makina jiranif. Nami cindi ini deme itu guya di nama jese, makina kesa kate barisot gua tuh. Hak nama ada. Ini bisharit darbar. Gurba ini bisharit darbar saja cu. Amma bikasnya udah berbadama jernih dama, terus kamu dandau. Jodas dia mangkana kesa minister otak itu ida mudema, komisioner otak itu ida mudema. Amala motummaa siimu amala motummaa tanii ma sirriitti dheereessu. Motummaa fi boo'iraan jaldeessaa saadaa jaldeessaa jedhamuun guddaa kun jiraami takka amalli isaanii. Gaafa qeerransi dhufe dura diyya boo'iraan jaldeessaa diyya itti aansee damee mukaa mureetii ofirraa ari'uudhaaf darba gamaa gamana sodaachisuudhaaf.
Gaafa qeerransi tolsike dura ilmoo xixiqqoo fuudhee gad darba. Itti aanee jaartii fi darbatti. Itti aanee ni albaa gaafa kan nyaatamaa jechuudha. Zini galee mootummaa namni mootummaa abdatee lubbuutiyyaan ni qabsiisa. Each and every one of you warri kirimaana kan hojjettan biyya keessaa biyya alaatitti akka amma duraatti afoonaa illaahin waliin dabarru. You will face justice. Kan waan mana hidhaa amal lama taa'eetiin itti qophaa'e. Keeniyaa amal sadi taa'eetiin itti qophaa'e. Bloonaan keessaa jira siistama san taphni akkasiin jiru. Mee ati dhiiraa Jarmanii taa'iitiin ilmaan Oromoo wal fichisiisi ajjeechisi. Mee ati dhiiraa Jarmanii fi Ameerikaa mi Maarsi irra taa'ii Itoophiyaatti gadi nagaan jiraatta. Ana abbaan keenan dhalchine gaafas ni laalta. You will see. Abiyyuu maatu si nyaata harka biraatiin osoo hin ta'in harkuma abiyyiinis garasiisan. At the end of the day, the power angoota qabannee beeru akka Oromootti. Power is about self-preservation. Miskiina kuuliidhaan biyya alaa jiraatu kana dhiisiitti ministeera fuudheesti hidhasii darba gaafa itti hammaatte if baraaruudhaaf sirnaatu akkas dalaga. Sirni wayyaanii akkam ta'e yaadattani Muktaar Gadiirfaa Asteerfaa qaaqaa godhee buusee bara jalarraa dabalee yaadattani Muktaar jira saawutii isin bira warra moota akka nun godhan jechaa turani. Hoggaa fincilli uummata qabsoon uummata hoggaatti hammaatu kaadiree gatiitirra haaromsa xilqi gimgamaa xilqi taaddisa osoo jaan osoo xallaqan duubarra Hayilamaaraan fuudhanii muukannan akkam akkasii yoo seenaa yer amma 8 dura. So kana beekaatii warri yakka kan hojjettan kana beekaa akka feeti biyya ta'uu galte arra dhaqee re'ee qaluu fi danda'an. Boru re'ittiisa wajjin isa hidhuu ta'anii isin jechuun barbaada. Deeqaa kurkureessan itti dabalannee hafidhu. Okay. Galatooma ulfaadhu Bujaar. San isin hindeessa. Dalalatanii wanni laal wanni biraa lolloon isaan hin taatu wanni biraa maal deemu jiru waan koominiitiidha raajiin kaase. Koominiitii biyya alaa kana dadhabsiisuudhaaf tooftaa tokko ittiin deeman afoosha dhaqeetu ijaaran. Afooshaan du'aa jiruudhaaf sargiidhaaf namni akka qe'eetitti wal ijaaruu rakkoo hin qabu. Afooshaa walirra ijaaran. Warri internet kanarraa waan gandummaa hedduu afuufaa ture. Dhiiroo waan an keessatti hin guddadhe. Hawaasa ituu fi afran qalloo wanni jedhamu nama walitti akkana wanni yoo takka argeen beeku eessaa eegale afooshaa keessaa eegale maa kolloo isina. Ameerikarraa eegale Awuroopparraa eegale. Warri waan san ijaaree waan san isaa ture maal ta'e faarsee bulaa ta'e deebi'ee. Maqaa dha'uun barbaadu garuu ragaaniin isinii fida. Warri waan kana godhaa jiru jechuudha. Kun deliberate godhamaa jira. Jarri mootummaa duruu fadhiitoo taateeti malee waanuma jarri isaan barsiisan qabattee deemaa jirti malee kun deebi'ee isaanuma miidha. Biyyoon ureenyu fakka oolu beekta Oromoo qofa maal yoo qofaa fi miti ka oolu warra kaanii marroo fi miti maqaa balleessu ka oolu. Mootummaa Oromoo warra fiin jettuunas addunyaa irratti hunoo jarri mootummaa Oromoo kan nama godhanii himuu deeman jechuudha. Ifirra dhukaasaa jira namni Oromoo ta'e waan akkanaa godhu ifirra dhukaasaa jira jechuudha. Kuni yakka hamaa deemaa jiru jechuudha. Dhimmi biraa ka ana afooshaa bara rakkoon qabu. Afooshaan du'aa jiruudhaaf sargiidhaaf namni wal gargaaruun keessattuu akka bakka magaalaa namni 2,000, 5,000, 10,000 jiru keessatti nam 50, 60 namni ijaaramuu rakkoon qabu. Afooshaaf masgiidaaf chartii teessan keessatti nama jibba ganda biraa haasa'u sun ergama qabaa beekaa sumni facaasu jira. Afooshaan dhummuugaa jiraannaan dhummuugaa misoomsuuf nama dhummuugaa yoo awwaaluuf kan akka gargaaruuf bareeda. Gaafa immoo afooshaa dhummuugaa ijaarratee machaara hamachuu eegale summitti jira kana beekaa. Summitti jira kanaan deemu jira jechuudha. Kanaaf wanni kun hawaasa keenya irraa barbaadnu warri biyyaa dubbee manuu kannaa maaliif eessaa dhufee waan amma kalee deengata sinoo godhu taayitiin warra gargaaruu ni qaba ijoollee wajjin teenyee
eenyu nu sun namni sun eessa dhalatee saddabaasu jira date of birth maaliif ijoolleen hedduun turi waraqaa waan hin qabneef baayogiraafii hin qabdu wanta kana hima warri waan kana keessa hirmaachaa jirtan this will go permanently on your record fakkeenya suudii jirta intala takka tabbasteeti Ameerikaa dhufuu barbaaddaa haa jennu wallahi waan hin siini gaafaan an si qabe rekoordii keessa seenta gaafa embassy daite si gabbaa wanni adda san because I am going to submit your bios fuula kee sagalee kee video kee submitting godha as a dangerous criminal okay adra America ti jana janun tahu dhiibama biyya baqaa waan jirruuf jana jantus ajira kunnan deesu sinja kan jara murasitti wan ninde ka hawwi me akka qaban haga fedhe osoo fiancé qabatte yakka kana hojjannan I will make it my life mission you will never make it there malifi warra nangam mawli qabema bodini matansa already galcheetin jira jala degi mi kana kan godu it pains me woggote makeup namoota makeup asylum barreessaa ture ni beeytan namni fayyadamaa fayyadamaa turta warri Canada jirtan America jirtan Europa jirtan arra akka namni keenya miila isaa fuudhatee America na Europa na Abiy Arabaa keessattuu nama jeesan jiraanne irra dalagu jira why tokko dhiiga miskiinaati lama yakka Oromoo fi Oromummaarratti hojjetamaa jirudha jechuudha umidi hangaan jiraadde Oromoo fi carraaqee Oromiyaa fi carraaqee uummata keenyaa fi carraaqee wanni ana qofaa miti warri na dura aarsaa kenne lubbuu isaa itti wareegee waggaa isinitti taphattan usni ilaaluu hin dandeenyu jechuudha dantaa namoota dhuunfaa irra dantaa sabaaf uummataatiif yeroo kamiyyuu caala kanaaf irra waliin dabarru kana beekaa sirriitti kan waan jechuu barbaade asli namoota kaan keessa carraa galatoomii hedduu galatooma ulfaadhaadha namoota hedduu keessaanis nu dararu jira amzaa fa dhiifama namni yaada kannate yaada warra yaada kannatu ol baafna Enggak. jechumaaf hin barbaada hedduu galatoomii Si tolchara rakkoo galatooma ulfaadha azmaanu mucaan kun katanarra walaloo haala jireenya irratti barreessee taawollooti gaachana sabaa jedhama mee gaachana waan deemaa jiru kana irratti baga Jawaar illee wal agarte gaafduraa sagalee naataa jechaa turte waan amma deemaa jiru kawjoolleen gandaaf gandaan abukaatoo gandaa taatee wal fixxu dhiyooma kana gaara san keessa deemtee gaara san keessattillee rakkattee turte tumamtillee turte yoo dogoggoruu baadhee viidiyoo akkasii argee ture qaaman dhiyoo kana achiin deemte yoo xiqqaate yeroo muraasa dura waan kana akka nama qaamalleen dararaan kun sirra gahee tokkotti mee maaltu jira Jawaar illee gaafii maal qabda rakkoon isinirra gahaa jiru kun akkamiin furamuu danda'a maddi isaa hoo maali kana walumatti illee nu ibsillee gaafii Jawaar qabdullee gaafatta dura nu ibsi kai maaltu isinirra gahaa jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessan bakka kanatti argamuu keessaniif hedduu takkan gammadee kabajamoo obbo Jawaar isinillee arguu kiyyaaf isin biratti dhiyaatu kiyyaaf hedduu takka gammachuu qaba. Kanatti aansee mana kanatti warra ol na harkiftanillee ulfaadha isiniin jecha. Yaada kanarratti wanni nani qabu bakka kana jidduu wanni jiru yoo jiraate rakkoo sammuu yoo ta'e malee rakkoon jira jee yaadu. Ilmi namaadhaa tokko karaa kana keessa akka tahee gaafa dhufee biyya namaa kana gahu rakkoo jijjiirrachuuf malee rakkoo ofirratti dhaluuf miti namni kamiyyuu ni rakkatu malee immoo dhiifama audio godhachuuf rakkoon tokko yeroo uumamu tokkotti madda qaba maddi isaadha eenyu akka ta'e immoo rabbi haa beeku maaliif akka ta'e immoo sababa hin qabu biyya kanatti namni kan wal fixaa jiruuf kan lubbuu wal balleessaa jiruuf duriyyoonni ittiin beekamtii barbaadu fi dhiiga ilmaan miskiinatiin ittiin fooloo barbaadudha malee wanni asirraa argataa jira yoo jiraate goonkuma hin jiru lubbuu ilmaan namaa irraa ilmaan namaa ajjeechisiisaniiti ofii isaaniitiif fooloo itti barbaadan yoo fooloon laayif irratti yoo namni 2,500 hin jiraanne nama hin tuman kuni maal jechuudha achirraa fooloo barbaadudha malee ilmi namaadha tokko rakkoon inni itti waltumaa jiru goonkuma hin jiru. Kanaaf ammoo furmaata jiruun xiqqoo takka haga tokko kan furmaata taajee yaadu gama tokko goruun jaaladhanii abbaan barbaadeen jaalata abbaan barbaadeen jibba namni
ani nama gama kiyyaadha yookaan gama walloo jiru namaan beeku yookaan hin dhossee kan arsii qofarratti qubalaadhu kan argee qofarratti kan jimmaa qofarratti qubalaadhu yoo ta'e furmaatichi gonkumaa argamuu hin danda'u. Yeroo immoo nuti ka walloo irratti qubalaadhu ka arsiidhaa callifamuu hin qabu abalu jaamee haga gandatti beekama gaafa karaa kana namni gaddeebee galu abalu galutti jira jaamee beekama gaafa inni galees jalatti hordoffii godhamee namni sun qabamu rakkoo nama isa hafeef naga fiduudha. Malee inni darbee jira hin deebi'u garuu nama hafeef ammoo furmaanni ni dhufa. Inni immoo asitti hafee nama tumsiisu sun nama dararsiisu sun sanirraa fakkeenya fudhata ilma namaa hin dararu keessatti of argaa of eeggata. Inni kuni ilma namaa keessaa ilmi namaadha yoontini wahirraa fakkeenya hin fudhanne gonkuma jiilan godhatu. Waraana keessattis yoo namni nama dura jiru hin madoonne waraanni duubaa fiigu tokko hin tasgabbaa'u haga arguutti jechuudha. Ijoollee wal darartu, ijoollee wal ajjeeftu, wal tumtu, wal qabdee waan akka malee wal gootu ijoollee baadiyyaa keessa daladdu. Kan ofii isaaniitti nyaataniitu hin quufin, kan haadha fi abbaan isaaniitu bilbilaan isaan dubbiseen argin jechuun sababa niitoorkiidha. Nama tumsiisuudhaaf garuu niitoorkii barbaada gaara meeqa ba'an jechuudha. Kun rakkoo warri feemasoota ittiin fammasuudha lubbuu ilmaan hiyyeessaa ofii isaaniitti bakka nagaa ta'anii mana nagaadha mana akkana nama kana keessa jiru keessa ta'anii ilmaan miskiina irratti tarkaanfii fudhachiisaa jiran. Ilmaan miskiinatiin beekamuun ammoo gonkuma waan danda'amu natti hin fakkaatu. Ani obboleessa kiyyaaf yaada. Obboleessa keetiif yaada. Yoo obboleessi kiyya nagaa argatu kan hin taate dirqama obboleessa nama tokko kabajuun qaba. Dirqama haga anarra gahu eeguu osoo hin taane osoo anarra hin gahin duratti gabbahee dubbatuun qaba. Inni jalqabaa godhuu qabdanii fi godhamuu qabu. Ijoolleen arsiitis ijoolleen wallootis gabbaatee fuula tokko wal faana kennuudha nama isaaniidha. Wanni durriyyeen ganda hin qabdu jaamuus hin jiru immoo durriyyeen ganda qabdi. Wanni ganda hin qabne hin jiru. Gaafa waan gaarii dalage namni tokko yoo nama gartee gabbahee waan gaarii dalage gooticha warra walloo naan jecha gaafa namtuu dalage lakki namni kun ganda kiyyaa miti naan jechuun gonkuma hin danda'amu fudhadhu sawwaan kana naaf fudhatamu. Akkitti naaf fudhatamu gaafa waan hamaa dalagees walloodha gaafa nan keerii dalagees walloodha. Akkasitti na fudhatuu qaban inni na jibbu akkasumatti na jibbuu qaba. Kanaafuu ijoollee walloorraayis ijoollee arsirraayis xiyyeeffannoon bakki itti kennamuu qabu warra lubbuu namaadhaa ajjeessaa jiru caalaa warri badii qabu warra ajjeechisiisaa jiru. Warri ajjeechisiisaa jiru ofii isaatii bakka gaarii jira bakka gaarii taa'ee lubbuu namaatiin taphataa jira ilmaan hiyyeessaa ajjeesaa jira. Furmaanni akka kanatti hin dhufu furmaanni akka itti dhufu inni bakka gaarii taa'u suni ilmaan hiyyeessarraa akka itti taa'u ofii isaatii yoo tarkaanfiin isarratti fudhatame qofa. Sanin ala ilmaan hiyyeessadhaa wal beekuu wajjin nagaan jiraanna jiraataa turre baadiyyaa arabaa kana keessa arsiisidhaa fi walloo jennee takkaa wal qonneen beennu nuti. Maal baruma lama baruma afur baruma kana keessa suudiin eegalame maal erguma foloon dhufee suudiin eegalame erguma tiktokiin kun dhufee foloon suudiin eegalame jira viidiyoolee ragaa garaagaraa bahaatis jira isinitti hin dheeressu yoo carraan argame yeroo biraa isinitti deebi'a. Galatooma. Gaafin Jawaar irraa qabdoo jira kun yaada keeti galatooma. Okay galatoomadha. Gaafin Jawaar irraa qabu yoo jiraate nuti waa'ee tokkummaa irratti anamma gaafii qaba. Gaafin kiyya tokkummaa irratti yeroo gama biyyatti hin darbu garuu wanni kun dhimmi ajandaa ijoollee gandummaa kana waan ta'eef tokkummaa keenya kanaaf furmaanni isaadha hayyuudha. Hayyuun ammoo nuti tokkummaa irratti nu jabeessuudhaaf dirqama isaanirraa wanni barannu akka daa'ima tokkotti anamma hayyuu dura dhaabbadhellee dubbachuun ni ulfaata. Osomaa gooramaa na qabu osomaa garaan na dhukkubu osoo dubbadhaa dhiifama naa godhaadha. Namni tokko hayyuu laalladhee anamma hayyuu jalattiin deemuu barbaada. Hayyuu jalaan deemuu barbaada. Garuu hayyoota jeddutti rakkoon uumamu gaafa hayyoota jeddutti mariin hin jirre hamileen nu caba. Keessattuu sababa paartiitiin Oromoon garaagaraan yeroo qoqqoodamee hayyoonni wal qoqqoodanii jaannatti dhaga'ama dhugaa rabbi akka nama tokkotti akka keessattuu daa'ima tokkotti hamileen na caba. Yeroon warroota siyaasaa amaaraa laalu Oromummaa irratti xiyyeeffatan malee paartiidhaan isaan ofii isaaniitii wal dhabdee keessoo isaanii keessumatti wal komachaa garuu immoo rakkoo isaanii keessumatti furatan. Keenya ammoo gaafa wal saaxilanii akka hin taane wal godhan nutu hamilee caba. Nutu karaatti gorru wallaallee bibittinnoonni harkaa isaan jala osoo yaanu nama jala gorru wallaalla. Shimbirroo haati irraa duute taana karaa facaana. Ofitti nuu qabanii tokkummaa irratti nuu jajjabeessan nutillee faana isaanii tokkoomnee
tokkummaadhaan wal jala hiriirree ijoolletti illee hamilee horamaa gaafsan ni jajjabaannaan jaa galatooma ulfaadhaa. Warra Jawaar kan eebbisu ta'a. Itti aanu sheekka guddaati kitaaba hojjesu. Hin dhedheeressi.